Gootota Oromoo isatti komandoo toree tottobaa awusoo nasiroo duuleen faaka hawwasi leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Koongirensii Federaalaa Oromoo Finfinneetti argamutti hooggantoota Koongirensii Federaalaa Oromoo mana hidhaatii hiikamanii fi durataa paartichaa biyya alaarraa galaniif simannaan ho'aan taasifamuu qondaallee olaanaa paartichaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo OMN itti himaniiti jiru. Godina Wallagga Bahaatti baatiilee muraasa keessatti qofa lola waraana Biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiruun loltoonni Biltsiginnaa 392 ta'an ajjeefamuun gabaasni iccitii waajjira paartii Biltsiginnaa damee Oromiyaatiif ergameen OMN argate saaxileetii jira. Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Goosanii Baabboo fi magaalaa Qassoo keessatti waraanni PP namoota nagaa 3 ajjeesuun manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu maddeen OMN itti himaniitii jiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni Biltsiginnaa maqaa shanee soortu jedhuun qabeenya uummataa saamaa jedhamaatii jira. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti ammallee lolli humnoota Tigraayiif waraana Biltsiginnaa gidduutti itti fufee jiraachuu himamaatii jira. Manni maree ministeerota Itoophiyaa lakkoofsa gabatee konkolaataa biyyattii keessa socho'an irraa maqaa fi mallattoo naannolee haqamee kan biyyaa qofti akka bakka bu'uuf labsii raggaasisuuf paarlaamaatti erguun murtee eegaa jiraachuun ibsame. Qondaallee olaanaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaaloo daawwannaa guyyoota 2 sanbata kaleessaa Finfinnee seenuu isaanii miidiyaaleen gabaasanii jiru. Daawwannaan Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaaloo maal irratti xiyyeeffata gabaasa bal'aa qindeessineetii jirra. Abajjii 23 bara 2022 guutuun oduu har'aachaalee dhiyaata. Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota OMN oduu dilee isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaan Muhammad Fantaalleeti. Hooggantoota KFO mana hidhaatii hiikamaniif simannaan taasifame guyyaa kaleessa Amajjii 22 bara 2022 waajjira muummee KFO Finfinneetti argamutti simannaan ho'aan hooggantoota Koongiresii Federaalaa Oromoo mana hidhaatii hiikamanii fi pirezidaantii paartichaa biyya alaarraa galaniif simannaan ho'aan taasifamu qondaallee dhaabichaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo himan. Hooggantoota waajjiraalee KFO godina dabalatee qondaalonni olaanoon paartichaa sagantaa simannaa kanarratti argamuu kan himan obbo Gurmeessaan adeemsa fuula duraa irratti mariin gabaabaan taasifamuus ibsanii jiru. Marii gabaabaa simannaa kanas beefachuun adeemsifameen akkaataa hirmaannaa siyaasaa biyyattii keessatti KFO'n fuulduratti taasisuu ilaalchisee akkasumas ammoo qophii haaraa siyaasa Oromoo milkeessuu geggeessuuf yaadota muraasa irratti dubbatamus obbo Gurmeessaan himanii jiru. Simannaa yeroo taasisnu walitti dabalamnee haala jiru waliin dubbannee gara fuulduraatti namoota akka wajjin hojjechuu dandeenyu kallattii keewwanne miseensonni keenya lixa shawaarraa dhufanii fi hooggantoonni mana hidhaatii ba'anis wal dubbisanii gara fuulduraattis akkamitti wajjin hojjechuu akka danda'an waliin dubbatanii jechuudha. Egeree siyaasa biyya kanaa keessatti gaheen KFO maal ta'uu qaba jedhu kallattii tokko irratti dubbataniiru. Marii bal'aan gara fuulduraatti kan waliin taasifaman ta'ee gara fuulduraatti akkamitti wajjin hojjechuu akka dandeenyu miseensota keenya jiran hundumaa warra mana hidhaattis maal ta'uu akka qaban haalli biyya kanaa garamitti deemaa jiru irratti dubbataniiru. Gara fuulduraatti mariin guddaan adeemsifama kan jedhan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo har'a hooggantoota hidhamanii turanii fi kanneen hojiirra turantu walitti makame jechuun himanii jiru. Xumura irratti hidhamtoota siyaasa Oromoo manneen hidhatti hafan martu akka hiikamaniif gaafachuu isaanii fi kan duraa caalaatti uummata ofiitiif hojjechuuf murteeffachuus obbo Gurmeessaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Oduu kan jettan Wallagga Bahaatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffame loltoonni Biltsiginnaa 392 ajjeefamuun ibsame. Akka gabaasni kurmaana lammaffaa bara 2014 kan ji'oota 3 darbanii ibsutti loltoota ajjeefamaniin alatti 129 kan ta'an miidhaa qaamaaf saaxilamanii jiru. Gabaasa qindaa'ee Faayidaa Eliyaas akka itti qopheessitee jirti. Lola godinichatti taasifamaa jiruun loltoonni Biltsiginnaa 400tti dhiyaatan ajjeefamuu isaanii gabaasni waajjira paartii Biltsiginnaa godina Wallagga Bahaa irraa miliqee ba'ee saaxile. Godina Wallagga Bahaatti baatilee muraasa keessatti qofa lola waraana Biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamaa jiruun loltoonni Biltsiginnaa 392 ta'an ajjeefamu gabaasni iccitii waajjira paartii Biltsiginnaa damee Oromiyaatiif ergamee fi OMN argate saaxilee jira.
akka gabaasni kurmaana lammaffaa bara 2014 kan ji'oota sadan dabranii ibsutti loltoota ajjeefamaniin alatti 129 kan ta'an miidhaa qaamaatiif saaxilamanii jiru. dabalataanis maqaa seelii diinaa barbadeessuu jedhuun ammoo tarkaanfii waraanni bilxiginnaa fudhateen manneen qotee bulaa godinicha keessatti argaman 1243 gubachuu isaanii barruun iccitii Oromiyaa miidiyaa neetwork dhaqqabe kun ni agarsiisa. Akka gabaasni iccitii waajjira paartii bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa kun jedhutti maqaa hoggansa tarkaanfii fudhachuu sodaate jedhuun tarkaanfii hidhaa jumlaa caasaa hoggansaa irratti fudhatameen hoggantoonni godinaa fi aanaa 51 ta'an komaandi poostiidhaan hidhamu waajjira paartii bilxiginnaa Oromiyaatiif gabaasee jira. Kana malees hojjettoonni mootummaa 176 ta'an sababa rakkoo ilaalchaa jiruun tarkaanfiin hidhaa irratti akka fudhatamee fi akka hojii milkaa'ina qabutti gamaaggamuun gabaasa ergee jira. Waajjirri paartii bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa gama caasaa mootummaatiin caasaan keenya ergama fudhatee hojii nageenyaaf deemuu hin barbaadu kan jedhu gabaasni iccitii OMN argate kun hoggansi sadarkaan jiru kaka'umsa hojii fi hamilee akka hin qabnes saaxilee jira. Kana malees qabeenyi paartii bilxiginnaa godinicha keessatti saamamuu, waajjiraaleen gubachuu, caasaan diigamuu fi qarshiin callaan miliyoona 100 fi miliyoona 10tti dhiyaatu saamamuu gabaasaa waajjira paartii bilxiginnaa damee Oromiyaatiif ergame kanarraa hubachuun danda'amee jira. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilxiginnaa jidduutti tibbana akkaan jabaatee jiraachuu odeeffannoon qaamolee garagaraa irraa OMN dhaqqabe ni agarsiisa. Manguddoonni Karrayyuu kan garee Shimallis Abdiisaa fi Awwaluu Abdii fa'aan dirqisiifamanii Finfinnee geeffaman mataa bilxiginnaa Abiyyi Ahmadiin wal arguu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Karoorri Shimallis Abdiisaa fi dabballoota garee isaa manguddoonni kun akka shanee balaaleffatanidha. Manguddoonni Karrayyuu garuu ajjeechaan raawwatame qaamota mootummaatiin akka raawwatame himuun haqni abbootii gadaa michillee akka bahu gaafatan. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Manguddoonni Karrayyuu lakkoofsan 18 kan garee Shimallis Abdiisaa fi Awwaluu Abdii fa'aan dirqisiifamanii Finfinnee geeffaman mataa bilxiginnaa Abiyyi Ahmadiin wal argan. Manguddoonni kunneen ajjeechaa sana kan raawwate shaneedha jechuun shanee balaaleffadhaa jedhamanii gara Finfinnee kan geeffaman yoo ta'u, manguddoonni Karrayyuu garuu faallaa sana abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee qaamota mootummaa bilxiginnaatiin akka ajjeefaman lafti aanaa Fantaallee humnoota addaa naannoo Amaaraan saamamaa weeraramaa akka jirtuu fi hawaasni Karrayyuu waraana bilxiginnaatiin goolamaa akka jiru himatanii jiraachuu maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Abiyyi Ahmad waan quuqama hawaasaa qabuuf fakkeessuun manguddoota Karrayyuu duratti Shimallisii fi dabballoota bilxiginnaa Oromiyaatti dheekkamuun namoota akka ajjeechaa kana raawwatan seeratti ni dhiheessina jedheera jedhu maddeen odeessa kana nuuf qoodan. Itti aansunis namoota shanee wajjin hidhata qaban dabarsaa nuuf kennaa, hawaasni mootummaa kana bira akka dhaabbatu godhaa, mootummaan bilxiginnaa aantummaa uummataa qaba, ajjeechaan kun dogoggora namoota muraasatiin raawwate jedhaa miidiyaan dubbadhaa jechuun akka doorsifamanis Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateera. Gama biraatiin jilli miseensota tuuta abbootii gadaa Karrayyuu 16 kan qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti hidhamanii turan guyyaa kaleessaa gaafa ammajjii 22 bara 2021 hiikamanii jiru. Namoota hiikaman kana keessaa miseensi tuuta gadaa michillee maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne gaafa ajjeechaan suukanneessan sun abbaa bokkuu yookaan abbaa gadaa Kadiiroo Hawaasa fi Jiloo Diidoo kan korma garaa hidhe dabalatee jajjabiiwwan tuuta gadaa michillee ajjeefaman. Humnoonni poolisii Oromiyaa guyyoota muraasaaf kaampii waraana Soogiddoo jedhamutti isaan hidhu hima. Kaampii waraana Soogiddoo godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat naannoo magaalaa Hoonancitiitti argama. Kaampii kanatti erga reebicha daangaa darbee irratti raawwatanii booda namoota kanneen halkan konkolaataan fuudhanii qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti akka hidhanii fi achitti mana xiqqoo wayii keessatti guyyaa 11f nyaataaf dhugaatii malee namoota 17 akka hidhan dubbatama. Reebicha beela fi dhabsuun dararaa guyyaa 11 booda erga manguddoon ganna 80 Jiloo Boorrayyuu hawaas du'eeree fi mana hidhaa keessa guyyaa 4 bulee booda akka nyaata dhugaatii fi yaala argatan ibseera. Miseensi tuuta gadaa michillee hidharraa hiikame kun reeffi Jiloo Boorrayyuu erga manguddoon Karrayyuu aanaa Fantaalleerraa dhufanii booda mana hidhaa keessa akka beessi yaadachiiseera. Walumaa galatti ajjeechaan jimlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti karooran raawwatame erga kallattii garaagaraatiin saaxilamee booda bilxiginnaan ajjeechaa san dogongora nama dhuunfaa fakkeessuun itti gaafatamummaa jalaa bahuuf wixirfataa akka jirtuutu himama.
Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo ganda Goossanii Baabboo fi magaalaa Qassoo keessatti gaafa Majjii 23 waraanni PP namoota nagayaa sadii ajjeesuun manneen jiraattotaa ibiddaan gubuu maddeen OMN itti himan maqaa sakatta'iinsa shaneetiin manneen hedduu magaalaa Qassoo jedhamu keessaa ibiddaan yoo gubaman qabeenya uummataa saamameera. Namoonni waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman Tamasgeen Wadaajoo, Misgaanuu Habtee fi Addaamu Taamiruu kanneen jedhaman ta'uu maddeen odeeffannoo keenya himanii jiru. Tamasgeen Wadaajoo faarfataa fi tajaajilaa waldaa yoo ta'u maatii isaa keessaa ijoolleen isaa lamaa fi haati warraa rasaasa rukutanii ciisaa jiraachuus OMN odeeffateera. Akkasuma ogeessa fayyaa magaalaa Qassoo kan ta'e Tasfaa Abdataa qaamni isaa ibiddaan gubatee wal'aansa irratti argamuun himeera. Manneen jiraattota magaalaa Qassoo hedduun waraana humna bilxiginnaatiin gubatanii kan caccaban yoo ta'u suuqilee keessaa meeshaaleen gurgurtaa fi mallaqni saamamee jira. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waraanni bilxiginnaa maqaa shanee soortii jedhuun qabeenya uummataa saamaa jira jedhame. Lixa Oromiyaa Dambidolloo fi baadiyyaa naannoo magaalattii jiran keessatti waraanni mootummaa duula namoota nagaa butee hidhu akkasuma qabeenya jalaa saamutti bobbee jiraachuu maddeen garasii dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa aanaa Dannoo bulchiinsa magaalaa Dannoo Rogeetti bilxiginnaa waraana uummatatti bobbaasuun manneen jiraattota erga diiganii boodam qabeenyas dura saamuun namoota nagaa reebicha cimaarraan gahaa jiraachuu odeeffanneerra. Dulli qabeenya uummataa saamuu kun kana duras bal'inaan hawaasa irratti raawwatamaa kan ture yoo ta'u ammas bifa haaraan irra deebi'amee raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Keessumattuu torbee lamaan kana namoota nagaa ukkaamsuun jabaatee itti fufeera. Haalli jiru daran hammaachuudhaa kan ka'e namoonni sodaa nageenyaaf akka itti bobba'an dhabne jechuun komataa jiru. Faayisaa Iliyaastuu gabaase. Harargee Bahaa magaalaa garagaraa keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa namoota nagaa hidhuu cimsee itti fufeera jedhu kanneen OMN dubbise. Kana malees maqaa sakatta'iinsa jedhuun mana namoota irra deemuun qabeenya uummataa saamaa akka jiran Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffatee jira. Nahimaan Bar dabalata qabdi. Baha Oromiyaa magaalota akka Awwadaay, Qobboo, Aanaa Dadar, Meettaa fi kanneen biroo keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa kaabinee fi caasaa gandaa waliin ta'uun uummata nagaa hidhaa fi dararaa adda addaa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni himani. Magaalaa Awwadaay keessatti tibba dabre shaneetu leenjii fudhatee isin keessa jiraa baasaa jedhanii hawaasa walitti qabamanii doorsisaa turuu kan himu jiraataan Awwadaay hidhaa fi saamichi maqaa sakatta'iinsaatiin raawwatamu hammaatee itti fufuu ibsee jira. Kana malees basaastota magaalaa keessa bobbaasuun dargaggoota sabboonummaa qaban danuu hidhaatti darbataa akka jiran kan himu jiraataan Awwadaay namoonni humnoota kanaan butaman galma Jawaaroo bakka jedhamutti walitti qabamanii dararamaa jiru jechuun dubbata. Gochi wal fakkaataan Aanaa Dadar keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Aanaa Dadar magaalaa Qobboo keessatti mana namootaarra deemuun maqaa sakatta'iinsaa kanaan qabeenya uummataa saamaa akka jiranii fi namoota hojii hojjechuuf aanaa biroorraa dhufuun magaalattii keessatti argaman mara walitti qabuun waajjira poolisii magaalaa Qobbootti hidhanii jiru. Halkan kaleessaa qofa namoonni baay'inni isaanii nama 100 ol ta'an hidhamu jiraataan naannichaarraa dubbifne himee jira. Murni aangoo biyyattii harkaa qabu qondaalota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo shiraan hidhaman hanga ammaatti mana hidhaatti ugguree jira. Kana malees godinoota Oromiyaa maratti maqaa abaawoo shaneetiin ajjechaa fi dararaa garagaraa raawwataa jira kan jedhan maddeen keenya. Uummanni Oromoo roorroo kana maratti cal'isee ilaaluu osoo hin taane tokkummaan ka'ee falmachuun gocha kana dhaabsisuu akka qabu dhaamanii jiru. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti ammallee lolli humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa gidduutti itti fufee jiraachuun himamaa jira. Lolli Tigraay gama lixaa kun erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'anii asitti kan jabaatee itti fufe yoo ta'u tibba kanas lolli kun addoota waraana adda addaatti taasifamaa jiraachuu maddeen keenya waraana himanii jiru. Gabaasa qindaa'e Na'imaa Umartuu dubbisa. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti lolli itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Lixa Tigraay dabalatee naannolee daangaa Amaaraa fi Tigraay keessatti ammallee lolli humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa gidduutti itti fufee jiraachuun himamaa jira. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa baatii Sadaasaa bara 2020 dhoowee eegalee maqaa aristii keenya jedhuun lixa Tigraay weeraranii kan jiran humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti humnoonni Tigraay haleellaa taasisaa jiraachuun barameeti jira. Lolli Tigraay gama lixaa kun erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahanii asitti kan jabaatee itti fufe yoo ta'u tibba kanas lolli kun addoota waraanaa adda addaatiin taasifamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Lola tibba kanaatiin magaalota tarsimawaa kan ta'an kanneen akka
Addigooshoo fi naannoo daangaa Suudaan irratti kan argamtu magaalaa Barakat jedhaman dhiyootti humnoonni Tigraay waraana Biltsiginnaa fi fiinxaaliyyii Amaaraa haleelaa akka jiran maddeen oduu sirnichaa Biltsiginnaatti dhiyoo jiran dabalatee mirkaneessanii jiru. Oduma walqabateen ammoo naannoo Amaaraa godina Waaqmiraa keessatti aanonni godinichaa ammallee to'annoo humnoota Tigraay jala jiraachuu bulchaan godinichaa obbo Tasfaayee Gabree maddeen oduu naannichaaf ibsanii jiru. Aanonni godinichaa humnoota Tigraayin qabamanii jiran kunneenis Abargallee fi Zuqaalaa kan jedhaman akka ta'e himanii jiru. Bulchaan godinichaa gama daangaa Affaarii fi Tigraayinis waraanni aanota naannoo Affaar Alaabaa fi Magaallee jedhaman keessatti humnoota Tigraay fi waraana Biltsiginnaa gidduutti lolli itti fufee jiraachuu maddeen oduu garagaraa mirkaneessanii jiru. Mootummaan naannoo Affaar guyyoota muraasaan dura ibsa baaseen humnoonni Tigraay haleellaa haaraa nurratti taasisaa jiru jechuun himatee kan ture yoo ta'u, waraanni Tigraay ammoo akeekkachiisa jabaa mootummaa naannoo Affaariif baasee ture. Lola yeroo ammaa taasifamaa jiru kana ilaalchisee gama waraana Biltsiginnaatiin kallattiin wanti jaame hin jiru. Tahus itti aanaan waraana Biltsiginnaa kan tahan Jeneraal Ababaaw Taaddasee ibsa tibba kana kennaniin waraanni itti fufa. TPLF illee tuttuqaa waraanaa taasisaa jira jechuun isaanii kan yaadatamudha. Manni maree ministeerota Itoophiyaa lakkoofsa gabatee konkolaataa biyyattii keessa socho'an irraa maqaa fi mallattoon naannolee haqamee kan biyyaa qofti akka bakka bu'uuf labsii raggaasisuuf paarlamaatti ergee murtee eeggataa jiraachuun ibsame. Labsiin haaraan paarlamaan raggaasisuuf qophaa'ee jiru kun maqaa naannolee heeraa fi dambiitiin of bulchanii lakkoofsa gabatee konkolaataa irraa kan haqu yoo ta'e mirga ofiin of bulchuu saboota gaaddisa federaalizimii jalatti qabaachaa ture. Inni hambisa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa qeeqaa jiru. Gabaasa qindaa'ee faayidaa. Olaanaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaloo daawwannaa guyyoota lamaaf sanbata kaleessaa Finfinnee seenuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Qondaalli olaanaan Sudaan kun Itoophiyaa kan daawwataa jiran yeroo biyyoonni lama wal dhibdee daangaa keessa jiranitti siraachisa baaf dabalata qaba. خطوة على طريق تهدئة التوتر بين السودان وإثيوبيا. قندال ولانا ورانا سودان جنرال محمد حمدي دغالو داونا غيوت لاماتي سنبتا كاليسا غر إثيوبيا إمدو إساني ميديال موتوما إثيوبيا في سودان غباسني تجرم داونا نانغا ولانا سودان كون إرغا والأبدين دانغا سوداني في إثيوبيا لفا غبتا الفشاقا جدامو إرتي بردربهم أمامي بودا إسا جلقباتهم وراني إثيوبيا هم نوتا بوتوما فدرالا في بلسغن جدو تجلقبو هردفه موتوما انچهمسا سودان لفا غوتا دقدمي شنيف قنام بلتوتي Itoophiyaa harka turte alfashaagaafim naannoo ishee kiyya jechuun humna waraanaa itti bobbaasem. Kana cinatti biyyoonni lamaan dhimma hidha laga Abbayyaa kan Itoophiyaan ijaaraa jirtu irratti atakaroo keessa kan jiran wayita ta'uun tibba kana ammoo aangawoonni Itoophiyaa waraanni Suudaan finciltoota Tigraay tumsaa jira jechuun himachuu irratti argamu. Humni waraanaa Suudaan himannaa mootummaa Itoophiyaa kana akka hin fudhanneef saatii ture. Gabaasni sanbata kaleessaa Majjii 22 bara 2022 irraa jalqabee miidiyaalee Itoophiyaa fi Suudaan irraa bahu akka mul'isutti itti aanaan mana maree ce'umsaa Suudaaniif hoogganaan humna tumsaa saffisaa yookaan Rapid Support Force Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaaloo daawwannaa guyyoota lamaatiif Finfinnee galaniiti jiru. Akka miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa TV'n gabaasetti yeroo qondaalli Suudaan kun buufata xayyaaraa Boolee Idil Addunyaa gahutti ministeerri waraanaa Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaayii fi daayirektarii tikaaf odeeffannoo biyyaalessaa Tamasgeen Xuruunaa simannaa taasisaniifi jiru. Qondaalli Suudaan kun akka Itoophiyaa seeneen bulchaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin wal argoon paarkii tokkummaa Itoophiyaa daawwatuu isaanii suuraa mul'isu karaa miidiyaalee mootummaa Itoophiyaatiin mul'ateetii jira. Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaaloo daawwannaa isaa kanaan dhimma hariiroo biyyoota lamaanii irratti bal'inaan ni mari'atam jedhameetiin eegama. Jeneraal Mohammad Hamdii Dagaaloo daawwannaa isaa kanaan dhimma hariiroo biyyoota lamaanii irratti qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin bal'inaan ni mari'ata jedhameetii eegama. Yeroo ammaa biyyoonni lamaanuu rakkoo keessootiin raafamuu irraa kan ka'e labsii muddamaa jala jiru. Suudaan kan pirezidaantii duraanii waggoota 30 bulche aangoo irraa kaasu waggoota